Ama cosa Francis como una bulbule. Ertramo Sansi bulbule. Norway si bulbule. Ese malefus tani aka irati mabda tani tabatani wancha futani ngatani mafkatari indemne. Aka Afrika to kofado finjatu. Malefus tani abatani Amerika famu tani ngatani nanjat. Yeroo diroonni fudhachuufa yeroo biriilee qeeffachu yeroo itti qamadii fudhachuu tokko farriitu maabdixanii qabatanii mootanii naan jedhu. Ati gashin jedhe eeboo kan keessa baasin gurra kee keessaan funuuna dhangalaasan jedhe. Ati naatee cufate maaltu ishee gashin. Amma birii yoo liqeeffannes nama mari'annee miti. Garuu birrii na abdatanii liqeeffatanii kana booddee faranjiidha birrii. Kan raqee waan kafalu dhabeen shiina raqee shoggee miicaa bullee dagalgala jiru. Amma naanni asiruu jiraniis boqqommomaa laan jedhaa natti bilbilee asii dhiisii galii. Raqee dhangalaasu dhiisii galii dhangalaasu ni gubbina. Wanti isa gashi. Asli kottu sa penjara fudhatti gali naan jettu kottu wajjin dhangalaafna laman isaanii dhangalaafna kan raqee kottu na kafali wanti isa gashi kottu gali dhiisii mari'annaadhi marmaree boolla jala siyaa ka'u yoomin mari'aa dhoodhe mari'aa dhoodhe ada manaa kooti wajjin akka mari'aa dhoodhe naan jecha sisuna boomaan. Kottuuti kanan dura yeroo naangura ture waan hojjechaa ture sitti agarsiisaadha. Gaafa dandu dhagaa bu'uuraa isatti kaa'ee kan agarsiisa. Dhagaan bu'uuraa biyya kana keessa jiru baay'ina uummata biyya kana keessa jiru caala. Gaafa naqee ilaalu hojii hojjennaani hin jal'ifnaadhi. Maal amma ofii keenya jal'anneerra maal jal'ifnaan jedhee jal'annee waa jal'ifnaa dhiyaasa baasa. Maaltu isa gashee hin jiree? Biyya kana keessa dandeema natti baay'ataniif. Nan baay'a biyya kana keessa. Inni kaan Inxooxxoo yaabee kan irratti bobeessaa oolu. Inni kaan Kilimanjiroo yaabee natuma oolu. Inni kaan achi abbaa seename wanti inni yaabee kan natti dhukaasaa oolu. Nariisaan nan dadhabe. Inni fen sana immoo ani immoo Everestii yaabeen hunda keessa natti dhukaasaa oola. Naabdasanii faranjiirraa birii liqeeffatanaa waan hin kafalu hin qaban. Warreen irratti gadi dhukaasaa natti bobeessaa oolatanis kan raqee waan hin kafalu dhabeera. Qamadiin biyya keessatti oomishaman gatii daabboo maafan 10 bittinyaadha. Kan raqee waan hin kafalu dhabee garaa duwwaatti finjaala tokko fudhadhee hafuurachas na deebisuu dide. Kanaaf iyyuu naabdatanii faranjiirraa birii liqeeffatanaa amma maallaan jedhe hin gadda tokko. Dhaqanii biyya kana birii liqeeffataa Ingiliffaan liqinaa barreessee balbala World Baankii fi balbala IMF irra naannaan olinaa na abdatanii. Gaafaluun kan raqeen qabu na abdatanii liqeeffatanaa birii faranjii liqeeffatanaa na abdatanii. Kan raqeen qabeera